Waggoottan 12 darban keessatti yeroo jalqabaatii fi sadarkaa Prezidaantiitti kan biyya Tarkii daawwachaa jiranu. Prezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi roobii har'aa yemmuu magaalaa Ankaraa keessatti Prezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdoğan wajjiniin wal arganii mari'atan waa'ee lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru ijoo dubbii isaanii keessaa isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Walitti dhufeenya biyyoottan lammanii isa cabee ture suphuudhaa fi tarkaanfii jalqabaa ji'a guraandhalaa darbe keessa kan fudhatanii Prezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdoğan magaala Kaayiroo daawwachuudhaan. Mesuud Kaasiin gorsa Prezidaantii Tarkiitii fi Yuunivarsiitii Istaanbulitti Piroofeesara. Waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii irratti waan jedhan qabu. This could be the beginning of new era in commercial. Karaa walitti dhufeenya daldalaa siyaasaa waraanaatiin kun jalqaba bara haaraa ta'uu danda'a. Irra caalaa hoogganoonni lamaan waa'ee haala wal waraansa Gaazaa keessatti dhiiga dhangalaasaa jiru dhaabsisuu irratti xiyyeeffatu. Firoomni Tarkiitii fi Masrii kan boora'e yemmuu Prezidaantiin Masir duraanii fi kan saa'iba Prezidaant Erdoğan turan Mohammad Mursii fonqolcha aangootiin taayitaa isaanii dhabanii fi akkasumas erga Ankaraan mormitoota deggeruu jalqabdee booda. Mohammad Mursii bara 2012 Tarkii daawwatanii akka turanis ni yaadatama. Garuu waraanni Israa'elii fi Hamaasii gidduutti taasifamaa jiru hoggantoonni lamman akka dhimma waloo ta'e qabaatan taasisuu isaa dubbatu xiinxaltoonni. Jaaleel Archaa'uu dhaabbata Royal United Service jedhamurraa yaada kennan qabu. The way the reality of the region has been. Biyyoottan lamaan waliin dhaabbachuudhaan yoo fedhiin qabaatiin iyyuu haalli nageenyaa naannoo sana keessatti mul'achaa jiru akka jarri waliin adeeman taasisan jedha. Haalli dinagdee biyyoottan lammanii rakkina keessa jira. Hojii daldala waloo guddisuudhaa fi biyyoottan lamman akka hariiroo isaanii jabeeffachuu qabanu dubbatu xiinxaltoonni. Yeroo darbe yemmuu Prezidaantiin Tarkii Kaayiroo daawwatan sochii daldala biyyoottan lammanii doolaara biliyoonii 5 irraa gara doolaara biliyoonii 15tti ol guddisuudhaaf akka barbaadan dubbatanii turani. Xiinxaltoonni akka dabalanii jedhanitti waa'ee boba'aa biyya Liibiyaa keessa jiru irrattis hoggantoonni lammanii waliigaluu qabu. Mootummaan lammanuu Liibiyaa keessatti gareewwan wal falmanu adda addaa duuba dhaabbatanii jiru. Dhimma kana irratti xiinxaltuu dhimma nageenyaa Liibiyaa kan taate Aayaa Biruubilaa waan jette qabdi. Libya has been a very important arena. Liibiyaan lafa barbaachisaa Tarkiif Masriin irratti wal dhabanidha. Bakka sanatti cirracha irratti sararri hedduun kaa'amee waan jiruuf tokkoon isaanii bakkawwan dhiibbaa isaanii irra kaa'uu barbaadan qabu. Kunis biyyoottan lamaan wal falmuudha mannaa yoo hariiroo uummatan waan isaan fayyadu ta'uu isaanii hubatu. Biyyi Masir Somaaliyaa keessatti waraana ishee bobbaasuudhaan wal qabate muddamni Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa gidduu jirus ijoo dubbii hoggantoota lammanii akka ta'e ibsameera. Somaaliyaa keessatti hojii diinagdee irratti kan hirmaachaa jirtu Tarkiin Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee uumame jaarsummaadhaan hiikuudhaaf yaalii taasisaa jirti. Eliim Yeraas Yuunivarsiitii Ankaraatti kutaa saayinsii hawaasaatti Piroofeesara qo'annaa Afrikaati waan jette qabdi. Both Egypt and Turkey can cooperate in Somalia. Tarkiif Masriin dhimma Somaaliyaa irratti hariiroo qabaachuu danda'u. Keessumaa dhimma nageenyaa irratti sochii farra shororkeessummaa irratti waliin dhaabachuu, sochii misoomaa irratti yaalii isaanii waliin qindeessuu, hirmaannaa siyaasaa tasgabbeessuu keessa seenuuf kanneen kana fakkaatan irratti hirmaachuu danda'u. Garuu Somaaliyaa keessatti bakka caalaa ta'e dhuunfachuudhaaf waliinis dorgomuu danda'u. Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru gara biyyoottan naannoo sanaatti babal'achaa deemuu danda'a jedhamee yemmuu sodaatamaa jiru kanatti Tarkiinii fi Masrii waldhabdee isaan gidduu jirutti xiyyeeffachuudhaan manna waan walitti isaan fidurratti xiyyeeffachuudhaan walga'ii isaanii roobii har'aa taasisan akka xumuran xiinxaltoonni himuu isaanii ibsa. Gabaasni Dooriyaan Joonsi magaala Istaanbul irraa VOAdhaaf qopheessite kun. Karaa biraatiin walitti dhufeenya hoggantoota biyyoottan lamman kana ilaalchise kan gabaase maddi oduu Reuters hangafoonni lamman dhimma haniisaa yookaan enerjii, ittisaa, turizimii, fayyaa
aadaa fi barumsa dabalatee dhimmoottan 20 ta'an irratti waliigaltee mallatteessuu isaanii gabaasee jira.